Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa meeqa keessantu yaadataa yeroo hedduu mee qoccoo warqee nuu fidii naan jettanii baay'een keessanii mee viidiyoo nu waraabii nuu fidii buunii adaraa kee jireenya duratti baadiyyaa keessatti dabarsinee ammallee hawwinee jirraa nuu fidii warri jettanii baay'een keessanii jirtu. Egaa akkuma argaa jirtanii qursii ganamaati. Qoccoo hollataa jedhama jechuudha. Kun warri hin beekne warri gara wancii kanaa akkasuma giincii kuni wallaaltanii hin beektu ijoolluma akkasiiti. Kan nuu fidii nuun jedhe haa ta'u malee kun har'aa isinii fideen jira. Yeroo hedduu darbee mana kanatti ni hojjetama. Haa ta'u malee viidiyoo waraabuuf yeroo naan mijanne hin jira. Egaa amma kuni ho'aa isaa otoo hin taane qoqqamaa isaati qoccoon kun jechuudha. Kaleessa kan tolcheedha. Eelumaa elektiriikii tolfachuu hin dandeessu isiniin jedha. Akkasuma immoo dinnicha na barbaachisee dinnicha affeeleen jira. Dinnichis xiqqoo na barbaachisnaan affeelee jira. Dinnicha affeelidhaa fi qoccoo warri nyaachuu barbaadan koottaan isiniin jedha. Akkasumallee warra daraa kennuu fidii viidiyoodhaanii dharraanii jirraa warri jettanii kun isinii fidee garuu viidiyoo koo laayikii godhaa. Egaa nusi amma hin nyaanna nu wajjin turaa koottaa nyaannu isiniin jedha daawwattoota keenya. Haalli itti fayyadamna isaa immoo kunoo akka waan foon nyaannutti dinnichi aanaa kanaan natti tola. Waan hunda qopheeffannee jirra. Abbaan manaallee mana hin jiru garuu biqiltuu wajjin fayyadamna qursiidha. Bunnillee qophaa'aa jira. Dhugaa dubbachuuf irraa fagaadheen jira. Kunoo bunnillee qophaa'aa jira garasitti. Akkuma argitanii biqiltuu wajjin qursii yookiin ciree keenya nyaannee sana booda gara bunaatti deebinaa isiniin jedha. Kun haala kana fakkaatuun biqiltuu wajjin ciree nyaachaa jirra. Har'aa lama taaneti ciree nyaannaa sababni isaa bilisummaan hin jiru mana hin jiru bilisummaan. Egaa dinnicha ho'aa yoo aaduudhaan irraa quncisanii affeelanii natti hin tolu. Ofii kootii haala sanamma argitaniin quncifadhee yoo nyaadhee natti tolaan isiniin jedha. Kottaan wajjin nyaadhaa ciree ganamaa mimmiidhillee hin jira jechuudha. Biqiltuu attamiree wajjin bareedduudha. Kunoo biqiltuutu kana hundumaa nuuf qopheesse dhugaa dubbachuudhaa fi ganamaan kaatee dinnicha kana miicitee irra keessee bunnillee qophaa'e isiniin jedheera. Bunallee nuuf qopheessitee waan hundayyuu kan xumure ishiidha waan ta'eef galatoomii hin jedha biqiltuu. Asumaanuyyuu baraa kun jechuudha biqiltuun mucaa qaxaleedha mucaa bayeettidha. Qoccoo koottaa nyaadhaa. Qoccoos beeken tolchaa. Wanni baadiyyaatti hojjetamu hundisaa astuu biratti mana kanatti hojjetama. Sababni isaa wanni dhibee hin jiru. Qoccoo tolchuudhaafis eelee biraa nu barbaachisu eelee elektiriikii isuma biddeen irratti tolchina. Isiniin jedhaa viidiyoo laayikii godhaa.